Akkamoltaan kun qophii daandii irra gabaati. Qophii keenya har'aa keessatti mata duree adda addaa jalatti qophii lama qabannee dhiyaanneerra. Qophii inni duraa marii dhimma qabsoo Oromoo irratti xiyyeeffate kan raadiyoo Triple Z irraa argannee isiniif dhiyeessaa jirru kutaa ittaanu isiniif dhiyeessina. Marii har'aa kan dhiyeessu obbo Taarraqanii Cimdii fi obbo Aliyyii Galataa Gamtaadhaan adeemsisa. Ijoon marii isaanii mirga faayidaa fi dirqama lammummaa irratti kan xiyyeeffatedha. Lammummaan hidda mootummaa fi nama dhuunfaa walitti hidhee mirga namni tokko, faayidaa namni tokko, akkasumas dirqama namni tokko biyya isaa keessatti, mootummaa isaa keessatti baasu kan ilaallatudha. Akkuma kanaan Oromoon qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mirga maalii qaba, faayidaa maalii qaba, dirqama maalii immoo baasuu qaba. Dhimma kanarratti bal'inaan marii gaggeessuu itti dhiyaata. Qophiin lammaffaa aadaa Oromoon ilmoo namaa yookaan immoo ilmoo nama biraa fudhatee akka ilmoo isaatti guddifachuutti itti tajaajilaa jiru aadaa guddifannaa ilaala. Oromoon aadaa guddifachaa kana akkamiin itti fayyadama? Akkamiin immoo ilmoo nama biraa akka ilmoo isaatti fudhatee guddisa? Kanas qophii lammaffaa keessatti isiniif dhiyeessina. Itti dhiyaadhaaf qophii keenya wajjiniin turaa isiniin jenna. Amma gara qophii isa duraatti isan dabarsa. Hayyee dachaanee akkam jirtu? Torbaan arfan darbe kana waan Oromoo irraa dubbachuu jirra. Obbo Taarraqaan illee deebi'aas jira. Addaallee akkuma torban darbee haasaa adda addaa goonaa obbo Taarraqaan mallee baga deebitee atillee akkuma hawaasi gaggaafadhe sanatillee waan gaggaafachuu iddana fakkaata. Maal harkaanuu qabda? Galatoomi Alii dhugaadha. Torban arfan darbe kana waan dhimma Oromoo ilaallatu gubbaarratti waliin haasawaa turre. Egaa argitee dubbiin mariin gam tokko qofaadhaan hin deemtu, gam lamaan illee deemuu akka dandeessuuf ani immoo gaafii mataa keessa naannoftu tokko tokko kan hin ka'in yoon si gaafadhe jedheetini akkasii yaadee dhufeerra. Mee gaafii jalqabaa kan inni irraa ka'uu barbaadu Oromoon mirga abbaa biyyummaa isaatiif qabsoo taasisaa jira. Galii bilisummaa dhaqqabuudhaaf hawaasni Oromoo biyya ambaa keessa jirurraa maaltu eeggama jetteetu ilaalta? Maaltu eeggama si fakkaata? Akkana fakkaatutti deebii kana gaafiin kun gaafii jaba. Deebii kanallee kennuu fi dandeettii guddaa nama qabu mitillee haa ta'u mee yaala. Ka duraa asirratti garuu obbo Alii siin qaba. Gaafiin kun obbo Alii qofa laalchisti moo hawaasa hunda laalchisti? Hawaasa hunda laalti. Kanaafuu namuu irratti yaada kennachuu ni danda'a. Okay, itti fufi Alii dhiifamaa wajji. Bareeda. Ka duraa gargaarsi maal godhuu qaba waan jedhu qoonni maal kennuu qaba waan namni martuuf gaafachuu qaba. So akka nama tokkootittis akka dhaaba siyaasaa akka wooma keessa jiru keessatti uummanni keenya rakkoo keessa jiru rakkoon garbummaa ta'ee kabiraa ta'ee qooda akkamii kenneeti uummata Oromoo kana rakkoo jiru keessaa baasa jedheeti namni uf gaafachuu qaba. Gaafiin biraa bakka jirutti maal godhuu danda'a? Amma tokko yeroo garii bakki ati jirtullee murteessaa waa ati gootuuf. Kun eenyu waliin godhalle argitee eenyufaatu waa an godhuu barbaadu kana godhuu danda'a. Akkasitti humna taata jechuun waa ati dalagattu takka dura rakkina ofiiyyuu hubachuu rakkina jirtu san hubattee rakkoo tanaaf hiikkaan tana jettee waan mataa qabdu takka namni biraallee ta rakkoo tana amanu ka hiikkaa kana amanu ka bakka an jiru kana jiru eenyufa jetteeti namoota sanniin walitti dhufuudhaan waan adda addaa goota. Isaa kanallee haga yoomii godha. Guyyaa jiraa miji'attu harkamee qabaan kana soluushinii kana kenna argitee wanti baay'een yeroo illee itti godhuu qabdaa. Akka miggootalle waan kana argitee akka guddisee simmiinetti faayidaa guddaa kennuu danda'utti akkamitti dalaga waan jedhullee itti yaadu. Karaa maalfaatu godhamuu qaba maalfa qooda kennuu qaba nu bakka jirurraa akka ka'e tokko wanti goonu rakkoo uummanni Oromoo qabu uummata Oromootiif saba biraattillee dhiyeessaniiti rakkoo ta'een akka namni hubatu godhuu danda'u tokko hojiin keenya hojii dippiloomaasiiti. Hojiin lammaffaa aadaa seenaa babbareedaa qabna.
amma garbummaa keessa jiru tana miti aadaa fi seenaa babbareedaa qabnu tana ummanni Oromoollee akka itti boonu akkasumas sabni biraallee akka nurraa baratu fakkeenyaaf akka Federation Square faa wanti goonuuf tokko kanniiniif jecha. Kan biraa qabsoo biyya keessatti bilisummaaf godhamuu fi diinagdeef dandeettii waan sanii barbaachisu qooda kennu. Akkuma dandeettii namaatitti qabeenyas ta'e beekumsas ta'e waan sanniin godhu kun ammoo waan qaban kana tiffachu. Maaliif aadaa qabna jennee seenaa qabna jennee wanti kunniin waan callisee lafa jiru yoo ati eegganne namni biraas jalaa diiga jechuun yeroo yerootti wanti kunniin kata'amu argita. Kanaaf ummanni akka nama tokkootti illee akka dhaaba siyaasaatti ta'e akka hawaasaatitti waan kan kee kana tiffachoo yoo hin dandeenye namni harkatti dha'eetu waan biraa godheesi jalaa balleessuu danda'a. Kanniinii fi kan biraallee hedduutu jira itti deemuu hin dandeenya gara bu'uura. Asuma irratti dabalee ati waan irra dabalatu ni qabda. Wanni irra dabalan silaa hedduudha haasawaa jettee Oromooni garuu rakkinni silaa guyyaa takkatti furmaata hin argatu nuti akkuma furmaataa jenneetu mata irraa haasawaa jirra waa hedduu keessa gaddeemna wanni hedduu na yaachisaa sammuuti yallee cinqumaali hawaasni Oromoo akkamitti iflaala biyya alaa tana keessatti biyya namaa keessatti akkamitti iflaalu jirra nuti asirratti yoo ibsa qabaatte hawaasni tokko akkasitti uflaaltu tokko akka namni itti silaalu akki nutti uflaallu akka nu Oromoo keessatti amma alatti hawaasni kun rakkoo keessaa dhufe argitee namni baay'een baqa keessa ture hidhaa keessa ture waa hedduu waa hamaa hedduu keessa dhufe yeroo dhufu waan ammaa tana harkaa isa qabdu irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf yoo wanti harkaa isa qabu waa amantii ta'e waa amantii irratti yoo warra ofii gargaaruu taate yoo barachoo taate yoo fuudhee maatii godhachoo taate waan ammaa tanatti harkaa isa qabdu irratti fuula leenjifachuun illee hin jirti. Kan biraa ganama galgala mana bakka bu'aa ta'e bakka cidhaa ta'e namni Oromoo tana haasa ka hin ta'ullee jedhu ka hin ta'allee jedhu wanti kun akka isa keessa jiru akka rakkootti ta'eeru hin argita. Namni martuu hiikaa waan tanaaf dhabeera ta'a malee hiikaa akka barbaadu isin mul'ata. Maaliif namnummaan hin barbaadu jedhullee waan qabsoo tanallee hin barbaadu jedhee si dubbatu ka aaree si dubbatu ammoo haasa'uun dhiisu. Wanti tun nama keessa jirti. Kanaaf akka rakkoo keessa jirru hin beekama. Diinni ammoo akkamiin nu laala diinni nu sodaata. Akka malee nu sodaata nullee ummatuma baay'ee sodaatan. Ummatuma baay'ee kabajaman. Haala amma nu keessa jirru kanatu haala akkasiin fakkaanne malee ummata gaafa inni angoo qabate amma miiliyoona 40 hin jaalin halkan tokko nama miiliyoona 20 miiliyoona 30 akka Oromoo ta'u dhalata. Gaafa nu qawwee maaliif maal jaa warra faranjii kanatu you tend to be with the winner jen. Yeroo asamma waa mootu yeroo ati humna qabaattu yeroo ati bareeddu yeroo ati jabaa taate yeroo ati qabaataa taatu namni martuu fira siin ta'uu barbaada. Namni martuu si himachuu barbaada. Yeroo ati ammoo cabdu kan keetuu si dheessa. Namni yeroo baay'ee waan akkasiitti mul'ata. Akkamitti uummanni Oromoof laala namoonni adda addaa dammaqii isaaniitii fi haala isaan keessan irraa jiraatu dammaqqiin garaagarummaan jiraachuun hin jira. Akkuma Oromooti of laala gaafiin. Asirratti waan inni ammas irratti mari'atamu leenuuf qaba kan hin jedhu nuyi akka gaatti of ilaalaa jirra jechaani haala amma jirru kana keessatti nuyi akka Oromootti yookiin akka aadaa Oromootti akka safuu Oromootti akka seenaa Oromootti akka waan tokko waliin qabnutti akka saba tokko taanetti akkasitti of ilaalaa jira namni biyyaan baa jiru kun. Haalli jiru gahaadha wanti sun. Namni ala jiru kun diina callaa miti namnummaa Oromootu kawaa beenna jedhullee akkuma diinaa san konfiizii uummata godheera. Maaliif namni gariin uummata ofiirraayyuu konfidensii hin qabu. Kanaaf uummata laafaa uummata waa godhatee hin dandeenye uummata tokkummaa qabaachuu hin dandeenye godhaniiti nu himan akkuma diinaa uumaa waa godhachuu hin dandeettanii garbummaa jalaa ba'uu hin dandeettanii je'eeti warri Oromootti himuun jira Oromoo ta'eeti. Kana ofirraa eeguu qaba uummanni. Uummanni hiree argatee akka uummataatittuu walitti dhufee behaasee ani argine
yeroo baay'ee cidhuma namni qopheessi dhaqa malee uummanni Oromoo cidha ofii qopheeffateet injiraami yaadaan akka beekuun akka duritti waliin jiraatuun akka ollaatitti akka wal beekutti akka afaan wal dhaga'utti walitti dhufee taa'ee dhiiroo waa akkanaati harkaanu qaba maal goona attami goona armaan dura attamitti diina kana mormaa turre jedheeti namni local level argite grassroots faranjiin jettu sanitti hin jiru wanti amma hawaasa keenya keessa mul'atu dhaabni siyaasaa yaada itti dhiyeessee yaada ofii qabsoo ittiin godhaaru kana itti dhiyeessee yaada sanirra yaada kennachuu hawaasnillee yaada qabu sanirratti yaada itti fidee yaada san dhiyeeffachuu malee ummanni in grassroots akka wal beekutti walitti dhufee haasa'ee oduu jedhe intala takka maal rakkoo Oromoo kana ta'e furtaa'inna rakkoo Oromoo bee hiikkaa isaa Oromoo keessa jira attamitti jedhee qotee bulaa laalinaan jette qotee bulaa yoo fudhatte takkaffaa lafa ofii san baay'ee itti boonaa jette lafa ofii tana akka malee jaalataa akkasiin midhaan baaftutti illee qotaa yeroo midhaan facaasullee azmaraa isaa laalee argitee rooba laaleet hin roobamu hin roobu yoom facaasan jedheet laaleet akkasitti midhaan ofii facaasaa jedhan midhaan ofii kanallee hin tiffata hin eeggataa akka jalaan banne lafti sun tiyyee dheera dhaabatee dubbataa oolu rakkoo adda addaa kana akkaataa itti furatan ummatuma Oromoo keessa jira ummanni Oromoo akka Oromootti walitti dhufeeti ija tokkoon waliin mari'atee rakkoo kana furachuu ma danda'a. Galatoomi. Gaaffii itti aanu gaaffii kana irraa ta'uu dandeenyu akka yeroo qabnu keessatti akka beeknutti wayyaaneen saba bicuu keessaa baate yookiin TPLF saba bicuu keessaa baate nuyi saba guddaa lakkoofsaan illee harka 10 ummata saba bicuu ishiin keessaa baate caallee argamna akkamittiin mo'amnee biyya keenya argachuu dadhabne kana isa qophii kana ka itti deebinu taana break yoo ta'u fudhanne gaariidha. The future of community broadcasters like us is digital. This is now under threat, but you can help. Let the federal government know it must guarantee a digital future for community radio. Join the campaign at committoCommunityRadio.org.au. Community Radio. Stand up for our future. Qophiin keenya malleetti fufee jira akka nu hordoftan abdii qabna kun qophii daandii ragabaati. Egaa obbo Aliidhaaf dhiyaateera gaaffiin sun kan jedhu TPLF saba bicuu keessaa ba'e yookiin wayyaaneen saba bicuu keessaa baate. Nuti immoo sabni Oromoo saba guddaa lakkoofsaan harka 10 caalleet argamna. Akkamittiin mo'annee biyya keenya argachuu dandeenya saba bicuu kana keessaa ba'e yookiin dhaabbata saba bicuu kana keessaa ba'e jechuudha.
akkaataan humna tokko itti horattu tokko hin dhaalta. Amma humna amma tokko warra kan keerraa dhaalta. So akkuma ammaraan dura baratame yeroo Oromoo cabsanu warra amma Awurooppaa kana waliin ta'aniiti Oromoo cabsan meeshaa zamanee kana fudhatanii jechuudha. Tokko karaa saniin humna godhatanii gargaarsisuun illee jira jechuudha. Kun ammoo nama dhaantee caccabsitee tumteeti humnaan jechuudha. Qawween dhuftee biyya qabatta. Sanillee haga wayii harkaa qaban. Kan biraa seera konstitushiniin jettee konstitushiniin achiin booda diktaatara taate. Amma sanillee qaba warri kun. Maaliif adda bilisummaa Oromoo waliin dhufaniiti uma nagaan biyya bulchuuf ta'an fakkaataniiti karaa saniillee dhufaniiti achiin booda waa ofii gammudhisan jarri. So bifa sadiin angoorra dhufan jechuudha. Haga angoorra dhufan ammoo yeroo tokko waan sirraa dhogguu barbaadan yeroo tokko hojiirra oolchine. Tokko takkaan keessaa luqqisaa fidan. Maaliif maal godhanii waan didiqqaa waa ati qara dhabdeettu dhogguu waan hin dandeenyeef gassin lakkisan. Mirgiin jiraa jette ati gammadde argitee waan duraa kana haga gammaddee wanda jedhaniin booda suuta waan kaawwan waan armaan duraati qabdu kanneen sirraa fuudhaa hujii isaanii guddaan maali silaamsheessu humna akka hin qabaanne godhu akka humna hin qabaanne attamitti dalagan bifa afur godhan amma akka kompiitar neetwoorkiitti yeroo IT waamala kanaa yoo ilaalu tokko akka ati waliin geenye godhu doos attaaki yaaniiti ati akka saba tokkootti aadaan kan kee afaan kan kee seenaa kan kee bakka tokko akka hin jiraanne dhoogganiiti akka ati waliin argine godhu ati yoo waliin argine waa waliin dalaguu hin dandeettu. Tokko kana si godhan. Kalammaffaa warra waa Oromoo wayyeessuuf dalagu nama sadaffaa ta'aniiti si tissan. Intercepti yaaniiti si laalaniiti yoo ati waa isaan miidhutti deemtu dhaanii karaa irraa si baasan. Ka sadaffaa modify yaaniiti waa ati godhattu tana si jalaan tuqanii waan biraa summii irra si edaani. Atamma yeroo summii irra edamu summii san irratti biizii taata wallolta akka kun amma walii wawwacee akka namni walii wawwacee akkana taatee ati gantuu ati maali jettee kudhama hojii isaaniiti tiraafikiis uumaniitum ati walii wawwacaa oolta isaan ammoo rilaaksii godhanii biyya bulchan kan biraa maal godhan arfaffaa faabrikee jedhaniiti waan tantee fakkaattu wayii sii tolchan dagaleen waan akkamma OLF jiraame amma bilisa baasaan OPDO sii tolchan amma lakki jarri sunni hamtu kuno warri si bulchu kana kuno isaanuma jedhaniiti waan si tolcha wayii akkasitti tolchan yeroo kana maal taataati takkaffaa waliin geettu lammaffaa waati godhattu si faa deemanii si dhaani kanaaf warri waa ati keessa jirtu OLF keessa jiraatte maraaraa keessa jiraatte kama feete keessa illee ati jiraatte rakkoo irraan qabu warri wanti inni irraa rakkatu waan si keessa jiru malee waa ati keessa jirtu miti wanti si keessa jiru waa Oromoo fayyadu. Waan Oromoo guddisu waan bilisummaa isaa fidu yoo ati qabaatte barataa ta'e qotee bulaa ta'e barsiisaa ta'e biizinasa qabaatte uuma feete dhumni kan keessa dukkana mana dhaatii yookiin du'a karaarra si ajjeesan. Kanaaf namni keenya ammoo dhaaba kamiin keessa jirtaarra wal lolaa oola kana sii tolchan jiranii already jarri ammoo dhaaba feete OLF keessa itti gaafatamaallee taate yoo hajaa isaanii ka'eeddu taate dhatteetuma deebita warri amma dhaqee deebullee ma jiraama warri duraan OLF keessa ture. Galeetuma nagaan deebi'a. Isaan ati maal akka taate rakkoo irraan qaban. Kanaaf attami jalaa baanaa takkaffaa akkaataa isaa itti hojjetaaran kana beeku. Lammaffaa dandeettii kan kee laalu. Uummanni Oromoo dandeettii akkamii qaba. Aadaa akkamiitiin waliin jiraataa ture. Akkamiin waa ofii tiffataa ture. Waan jedhu waan adda addaa laalteeti akkasitti furmaata itti barbaadda. Kun ammoo namni an maal godhuu qaba waan jedhurraa yaadeeti akka dandeettii isaatti yoo wanna jedhe. Yooma waallee waa godhuu dhabdambee nagaan illee hojii ittiin gargaarsaa sunillee. Ati homaallee godhuu baattee Oromoo horiillee kennuu baattee aadaallee guddisuu baattee dhuma nagauma Oromoon nagaa tokko ollaa kana galee osoo hin jaani sunuu qabsoo guddaa. Waan namni shamis nama rarraatee waan namni dalagu kana dhogguurra waan adda addaa nama lakkisuun gaarii. Bareedaadha dhuguma. Galatoomi Gaabbuwaalii dhugaadha ati amma ibsa bal'aadha waa hedduu sammuu tiyya keessallee akka dhufu goote ammas haruma Oromoottiin si deebisaa gaafii takka mataa keessa na deddeebitu ammallee faayidaa mataa ifiitii fi faayidaa hawaasaa takkaas dantaan keetii fi dantaan hawaasaa maali akkamitti sila addanaa baaste? Dantaa ofii waan amma kophaa kan kee itti fayyadamtu jechuudha.
dantaa hawaasaa jechuun waa walitti qabdu. Waa walitti qabdu hiriiroo tanteetiif ta'amma nama biraa waa walitti qabdu. Waan sana jidduu kaafte homaan jiran. Kanaafuu hojja dhaabattaa jechuudha. Wanti ati walitti qabdu afaan walitti qabda. Afaan kun kiyya jettee hojja fudhattee hin dandeettu. Seenaa walitti qabda. Biyya walitti qabda. Argitee waan walitti qabdu kana akka waan dhuunfaa biizinesa kan keetiititti irra dubbattee hin dandeettu. Wanti dhuunfaa barachuun wanti kunneen amma waan dhuunfaati. Horii godhachuun waan adda addaa waan magoonu kunneen waan dhuunfaati. Amma waan dhuunfaa amma wanti Oromoo kunillee maal godha personalaayizi amma Oromoo kana waan sirra ga'e miti kan murteessu. Waan sirra ga'e saniif hiikkaati kennituuf. Amma namni gariin qixuma hidhameeti namni gariin maal jedha? Lakki mootummaan kun na qajeelchumaaf an balleessee na hiree jedha. Namichi suni garbicha ta'ee ta'a. Namichi kun ammoo gorri kun nu garbuufate diina keenya biyya keenya irra jiranii kanaafuu warra kana ofirraa kaasuu qabna jedhee yaade sun qabsoo seena. Kun ammoo maal godha garbicha ta'ee ta'a jechuudha. Kanaaf wanti dantaa kun wama Oromoo kanaa dantaa kan kee guutu malee daladdee hin dandeettu. Kanaaf wanti dantaa ka Oromootitu kamtu kamii waan jedhu kana tooppikii badha yeroo biraa irra deebi'uu hin dandeenya yeroo illee gabaabbataa jira. Okay. Irra guddaa rakkoo keenya kan fudhachuu dandeenyu numa mataa keenya uummatuma keenya jechuudha kan rakkoo fi ofirraa dhiibuu danda'u yookiin ofirraa cabsuu danda'u. Nama irra guddaa nama hambaarraa eeggachuurra yookiin uummata addaarraa rakkina keenya nuuf furu jedhanii eeggachuun of gowwoomsuu fakkaata. Rakkina keenya uummatarraa kan kaasuu dandeenyu numa. Rakkoo keenyaaf irra guddaan nuyi mataa keenya. Nuyi akka Oromootti nama jirrutu rakkoo kana ofirraa qaba akka jedhu. Kana irra aanuudhaaf maal gochuu dandeenya? Kana irra aanee akkamitti galii keenya gahuu dandeenya? Ka jedhu yoo yeroon nu gaha ta'e amma tokkorraa ilaalleet yoo yeroon nu hin geenye immoo qophii itti aanutti walitti deebinaa jechuudha. Bareeda gabaabsee jechuuf silaa deebii guyyaan tokkollee gahu kana deebisuuf wanti jiru ka duraa waan harkaasi qabuuf waan harkaa qabdu laalu rakkoo kanneen hiikuuf Oromoon mammaa sanatti maal harkaa qaba. Rakkoonis maaltu harkaasa qaba. Maal harkaa qabna yeroo siin jedhu dandeettii maal qabna beekumsa maal qabna amalli keenya tam ta'eera namni keenya maal keessa jira waan jedhu kanneen haga wayii beekuun guddisee barbaachisa. Diinillee akkamitti irra jira. Waggaa kana akkam irra ture ufa foollee akkam irra turuu danda'a maal hidhateera maal harkaa qaba waggaa dheeraa irra turu waan jedhu kanneen lallaalaniiti kun waan dalagan kana maraa hojjaa yoo daladde rakko. Kanaaf networkiin addunyaa irra argitee bakka tokko waan daladdu hin taane Oromoon waliigala addunyaa kanarratti akka walii hidhatee argitee magaalaa adda addaa addunyaa irra jiru kana yoo takkaffaa akka qilleensi hin seenne dhoogaa lammaffaa waan wal fakkaatu dubbii wal fakkaatu hojii wal fakkaatu daladda yoo walii hiite ammoo humna guddaallee ta'a. Kanaaf yeroo biraatti deebinaa asumarratti yoo dhaabsifne gaarii na fakkaata. Dhaggeeffattoota keenya kaja. Egaa amma immoo qophiin afee gara aadaa guddifachaatti sin dabarsinaa qophii kana dhaggeeffadhaa kutaa lamaan dhiyeessina torbee qophii kutaa lammaffaa isaa isiniif dhiyeessina. Qophii duraa keessatti guddifachaan maaliif akkamitti akka deemu waan of keessaa qabu ergaa isiniif dabarsina. Nu waliin turan jedhan mallee. Obbo Buttee Galgoo fi aadde Godaanaa Garboollee jiraattota aanaa Yabeelloo ganda Dharriittooti. Isaan lamaan kunniin wal fuudhanii waggaa dheeraadhaaf osoo hin dhalin dhabaa ta'anii turaniiru. Marree akka aadaa Oromootti kan dhabe akkuma dhabetti hin hafu kan qabu irraa fudhatee qabaataa ta'a malee. Isaanis kanuma bu'uura godhachuudhaan ilma guddisaa barbaadachuuf waaqa nu milkeessi jedhaa waaqa isaanii kadhataa manaa baanii gara mana obbo Nuuraa Galgoo fi aadde Dammituu Areeroo deeman. Go!
erga takka deemaniin booda mana obbo Nuuraa Galgoogaanii arooroo yookaan ulee balbalatti irkifatanii nagaa gaafataa ol seenan. Yeroo tanatti haati warraaf abbaa warraa nagaa jalaa qabaa iddoo taa'umsaaf kennaniif. Nagaa arti baraada yee baara fayya nagaa yee baaro daado sandaado warri sandaga nageeni baraada ijoolleen furgooftu isan furgooftu horiin gabba isan gabba fayya. Akka aadaa Oromootti keessummaan tokko namatti yoo dhufe keessummaa sana buna danfisanii yookaan buna qalanii bunaan simatu. Haati manaa buna qalame kana fuutee keessummaa dhufe kun eebbaan haa eegaluuf jala qabdi. Keessummichis buna kana mooqqaan ol fuudhaa gaddeebisaa mi'aa jedhaa warra manaa eebbisa. Yeroo tanatti namoonni hafan ganaa harkaa isaanii bal'isanii ameen yookaan nagee jechuun jalaa qaban. Miyya saamiyya harramiyya ilmaamiyya warri nagaa warri daa'ima kana kadhaa deemanis ilma yookaan intala guddisaa isin kadhachuuf dhufneerraa nuu kennaa jedhaniif gaafatan. Yeroo tanatti abbaan daa'imaa ilmi ollaa fi kan gosaatii ollaa wajjin mari'adhee sii kennaa gaafa biraa deebi jedhee beellamaaf. Isaanis beellama ofii eeggatanii guyyaa biraa deebi'u. Yeroo tanatti abbaa fi haati daa'imaa gosaa fi fira waamatanii akkana jedhuun. Amma inni sayyaameef abbaa kunoo warra kanaa ilma kenne isanillee ni eebbiftani. Alleen eebbisee kenne isanillee eebbiftanii guddiftanii fi akka inni guddatee gaarmaree akka keenya kan jaar horsiistani. Kanaaf sayyaame ilma kan nu eebbisa. Akka aadaatti daa'imni guddifannaa kennamu tokko kan kennamu alatti waan ta'eef isaan fudhatan kunniin manaa ba'anii mooraa yookaan karra loonii duuba ba'anii duubatti eeggatu. Abbaan daa'imaa fi haati daa'imas daa'ima kana qabatanii mooraa gama ba'anii gamatti ittiin dhaquun. Kunis kan nama hubachiisu takkuma karra kanaa ba'ee karriti kan abbaa fudhateeti malee keenyaa miti kan jedhudha. Erga diida ba'aniin booda ammaa achi keetii jedhaniin eebbisanii kennaniif. Ilmeen nama eegina namaa kennu hin jaalladhu. Deeban gai mata buufan. Makaa'eenni baafataa yaa dhimee wayaa makaa'eeroo baafataa yaa dhimee wayaa reeroolii beekafataa yaa dhimee wayaa dhibeebeenni walaalaa yaa dhimee wayaa ilmee hoyoo ilmaan sabbaa fituudhaa wayaa ilmee wayaa. Hayyee dhaggeeffattoota keenya qophiin keenyarraaf qabannee dhiyaanne kanuma
qophii kana kan guddifachaa jechuu kooti torbee kutaa lammaffaa isaa itti fufna. Amma qophiin walitti qabnu dhumatee jira. Qophiin sa'aatiin keenyas kanumaan raawwata. Aga torbeetti nagaadhaan nu turaa jecha asumaan nagaatti isiniin jenna sirba saaliyaa kana.